السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا هردفتوتا سالها امتوب جرتو نجاكي سني الحمد لله. الرئيسي فيديو براتي والتليفني جرا ان شاء الله من لما مقالة جمع كيسا سنيفك أبدي فين جرا ان شاء الله قتي من كنا سفرسا عندما ساكا ولين إلى اللوتا كيسا ساسكاليت شودا. الناس أنا درت وروني channel كنا في حياتاتن سبسكرايب قدا لايك شير قدتو هندقاتنا بارك الله فيكم. أنا من نتشاكم أرجتني جا جبي دا كاسي ملوم منسا بلوكيتي دان كان جارمي منك فليشن كابودا. الناس سفر سفر ريفتي بالي دا الناس سفر بريدا سفر منورياف كان بايدكم جاواتي أسفلتي قدات اللي ديهودا منهارا إجارمي تمرمي فينيشينجي هندفتي تقوم كان هفو بري مستوتي كان في بقى كيسو مساتت ترغني جبي ساتت ترغني كانوا مادا كان هفي نامس بري توكو كيسان كان ينقط أمامني بري من يتاتوكو سنوما برين سابتا ميكوب باهي ولتي قد أمامي أبتي جرا كيسو مقلشو قفا قرقد مكاني تبتشلت قد أمودا كان هفي جوجودا إنه مني هاراني بريدو دا من هارا بيتجون من هاروجي قتي تكو كان الرك الناس بيتجورا من هارا كان تكو تدبلتني بيتجويا مالف جناني مني هاروجين تري وقاباية تريرة تودن دا منامتي نمنينو هنگا دلو ميفي هنگا جولو ماسا والأبيتو دا غراغر ما قبا نبيكتن جلينا بديك أبا إننا مني هاران كوني بقى confidence قوتون التمني بتجودن دي كان دندين يودا مدون سابرو كيتي دا مكتوكو ليف كيسا هنك أبو قرقدان جيبسامي لفتيسا سيراميكي هندي سا دوميرا جودا كفليشاني دا كان إنو في كيسا أبو شنت بيتي شاور بيتي في كيسا أبا غرا منيتاتين كيسا غالي كاسون دندين يسانا منيتان سا كيسان شوفاقتي تيف ساتي سناف كرفي منيتا سنا بيتن برهن توري سنة كيسا غالي إلالون إسني تغرسيسو هندنديني نابايتو كبريدا دامانيتي بكي دالي باركينجي مكينا كان بوتاف اوكي dhaabachuu kan dandeenyu gahaadha jechuudha. Fiillafiitii dhaanii karaa dubbee isaatti immoo waan akka sarvisii tokko shintibeetii bakkeetti ijaaruu dandeenya boota tirfii inni qabu jechuudha. እና ባየ tokko bareedaadha gaa gibbii kaasee manni muluun bolokkeettiidha baay'ee bareeda namoonni abbaa carraagaa namoonni rabbi isinii laaffisee mana kana bitachuu dandeessu inshallah. Egaa gatiin mana kanaa miliyoona 6 walii galtee qaba inshallah. Safara isaa akkuma isinitti hime safara riiftii baaliidha inshallah. Namoonni bitachuu barbaadanii gaa lakkoofsa bilbilaa asirratti argamu kanaan nu dubbisaa. WhatsApp, Telegram akkasuma kallattiidhaan nu argachuu dandeessu. Akkuma argitanii gaa barriin kan hin gaxamin kunoo barrii isa kanaa hundi isaayuu gaxamameera. Kunillee barrichi bitamee lafa jira. Asumarra gaxamamuu dhiifame malee na wacii kan biraa waa tokko wanti isin finishingiidhaaf itti baaftanu hin jiru. Mana jaahiza እና ኢንሻአላህ ጋር namoonni bitachuu barbaadanii keessaan nu dubbisaa. Akkuma argitan hundi isaa bakka keessuma isaa xaxxaragnee barrii kana gaxamnee kanumadha finishingiin isaa mastaawatiin hin gaxamamnee kan barrii jechuudha muluun isaa. እና hordoftoota kiyya gaa manicha akkuma argitan kana fakkaata ኢንሻአላህ itti dhiyaadhaatii warroonni bitachuu barbaadanii keessaan illee mana duraan gadhiifame fakkaataa kanaanatti ergitanii mana akkasii waan argee nuuf dhiyeessi jedhaa turtanii namoota keessaan gaggaafattan tokko tokkoof isinii ergeen jira. Kornisiin isaallee jibsamiidha akkuma argaa jirtanii. እና hordoftoota kiyya irra hedduun keessan mana tokko bituuf kaatanii walii galamee hedduu tokko taa'abamee taa'abbii guddaa booda waanuma xiqqoof jecha keessa garagaltu jechuudha. Inna akkas yaadantiniin jedhina amma ta'e hojiin lifaatii qabatim jedhamee hin hojjetamu. Wama xiqqoof immoo yaada keessan jijjiirtanii taabii namaa kisaaraa hin godhina. Wallaahi namoota baay'eetu hojii akkasii naannoo Jimmaarraa jalqabanii
bakka lifaatii isaa malee wuxxeetiin isaa hin jiru waan akkasii jedhamee duddubbatti deebi'ama jechuudha. Kanaaf jechuun bargit wanti tokko isiniif ta'uu qaba. Utuma isinii ta'uyyuu wooma xiqqoof immoo jettanii hin jedhinaa jechuudha. Yaada keessan jijjiirtanii illee akka namni duddubbatti illee deebi'u hin taasisinaa. Barakallaahu fiikum. Akkuma argitan safarri isaa kana fakkaata. Kunoo masjiida guddaatu filaafii isaa jira. Achitti illee salaatamuu danda'a. Masjiida jamaa. Egaa manni lammaffaan kana fakkaata. Manni kuni mana dhoqqeerraa ijaaramee, masarratiidhaan ijaaramee, dhoqqeedhaan kan inni ijaaramee. Akkuma argitan maashaallah mana bareedduudha. Keessoon isaa cufaa ture. Keessoo isaallee kaasuu hin dandeenye. Inshaallah namoonni barbaadan yoo jiraate keessoo isaallee seeraan viidiyoo haala gaariin waraabee isiniif erguu nan danda'a. Namoonni mana kana barbaadan keessaan na dubbisaa. Maashaallah manni kunis bareedaadha. Filafiitiinis bootaa qabaa. Duddubbeen immoo batalee bootaa guddaa qabaa. Kaartaa qabaa. Kaartaa pilaanii bishaan ibsaa wama hunda kan guuttateedha. Manni inni ammaa sunis kaartaas qabaa. Bishaan ibsaa garuu hin qabu natti fakkaate sana addan baafanne. Kan akkuma argitan karaa borootti naanna'aa jirra. Mana baay'ee tokko bareedaa. Keessoon isaa liishoo. Safarri mana kanaa shaayiriidha. Aspaaltii guddaarraa xiqquma akkas ol deemamaa. Wama daqiiqaa tokko jechuudha. Baay'ee tokko dhihoodha. Safara baay'ee tokko bareedaa kan ta'e maashaallah manni isaallee guddaadha. Egaa namoonni bitachuu barbaadan inshaallah keessan na dubbisaa. Gatiin mana kanaa miliyoona 2 jedhamaara. Inshaallah walii galtee qaba. Gatiin mana isa silaa miliyoona 6 isinitti himeen jira. Gatiin mana isa kanaa miliyoona 2 walii galtee xiqqoo qaba. Inshaallah inni kunis egaa namoonni bitachuu barbaadan inshaallah keessan lakkoofsa asirratti argamuun nu dubbisuu dandeessu. Egaa hordoftoota kiyyaa mana lafa magaalaa Jimmaarraa safara kamii warroonni barbaadan keessan na dubbisaa. Akkasuma lafti duwwaan safara firistaalii jira. Lafa duwwaa abbaa qabiyyeerraa kaaree 800 jira. Kaaree 200 kaaree 100 qoqqoodamee gurguramuu danda'a. Akkuma maallaqa nu qabee jiru taa'uuf illee sana bitachuu dandeenya. Namoonni lafa akkasii illee barbaadan inshaallah lafichi kan qophaa'ee lafa jirudha. Abbaa qabiyyeerraa kan bitamu ganaa waa tokko kan shakkii hin qabne sana booda abbaa qabiyyeerraa bitannee haala salphaa ta'een kaartaa irratti baafachuu kan dandeenyu jechuudha.